Godina Shawaa Bahaatti jiraattonni aanaa Liiban Cuqqaalaa lageen Awaashii fi Moojoo guutanii dambaliin miidhaa hamaaf isaan saaxiluu himanii. Adda Shaashee Hirphaa maatii ishee 9 waliin dambalii bishaanii kanaan manni irratti jiguun kan goodaatti hafan keessaati. Amtuu nafni sanyumti meeshaa ta'uu wadumti tokkos naan baane uffanni daa'imaa wanni nyaadhu madadeen zalatti gadi qotu jee ta'uu wannoo jee. Asirra bulleega kunoo asfaaltii kana gubbaar. Waan tokko waan mahan biseen qabu. Saas taanan namas taanan lubbuu namaati asirratti bahee ta'uu amma sababa daandii kanaatii jiraanne malee mana keessa waan takka waa fuunee baane hin qabu. Har'a agabuudha ijoolleen. Miidhaa lagaa akka baranaa arganii kan hin beekne ta'uu eeruun namaa beelladaan rakkoo keessa jirra waan ta'eef deeggarsa tamaa feenaa jedhan jiraattonni. Humna kan qabu mootummaadha malee nu humna hin qabnu. Bakka gaditti kan eeggannu mootummaa. Silaa maal godhuu qabna nu? Ammas mootummaaf waaqa beeka mootummaaf waaqa beeka ammas malee nu maal beeka silaa dhumaatiin keenya dhumaatuma. Horiin bakka dhaqnu hin qabnu. Hoolotaan bakka dhaqnu hin qabu wanni jirtu sun dhumtan warqatti. Furmaanni jirutti ofiifis malachaa mootummaanis fala onuu kaa'e malee waan biraa maal goona reenu. Aanaa kanatti walumatti maatiin 900 siqanii fi lafti hektaara 1000 ol dambalii lageen kanneeniin miidhamuu ragaan bulchiinsa aanichaa irraa arganne kan mul'isu. Aanaa kanatti dambaliin lagaa Awaash ganda tokko miidhuun ji'a darbusii roobni tibbana roobe guyyoota 3 darbanitti gandoota aanichaa 6tti miidhaa deeggarsa namoomaa atattamaa barbaachisu geessisuun himameera. Ganda jalqaba miidhame qaamolee deeggarsaa hirmaachisuun manneen barnootaatti qubachiisuun deeggarsi kennamusii kan ammaa kun humna aanaa ol ta'u. Bulchaa ittaanaan aanaa Liiban Cuqqaalaa obbo Haacaaluu waltajjii himaniiru. Deeggarsaafis qaama isaaniin olii gaafataa jiraachuu eeraniiru. Qaama dhimmi ilaalu beeksisnee jirra sadarkaadhaan warra godinaas beeksisnee irraa gara Oromiyaatti gabaasni isaanii jira. Inni ilaalanii jiranii rakkicha ilaalanii jiranii adda baafatanii jiranii daataa sanas biraan geenye jirra. Garuu egaa ganaadhuma deeggaruudhaaf qophiin kan jiru malee qabatamaa wanti dhufee as ga'e haga ammaatitti waldaa fannoo diimaa irraan kan hafe wanti biroo wanti dhufee Aanaa kanatti lafti lolaan waan qabameef loon illee daandii konkolaataa irratti bahuun miidhaaf saaxilamaa jiraachuu arginee taajjabneerra. Godina Shawaa Bahaatti aanaa kana dabalatee aanaalee Booraa, Adaamaa fi Boosatitti miidhaan ga'uu ragaan bulchiinsa godinichaa irraa arganne kan mul'isu. Aanaalee kanneenitti garuu ooyiruu midhaaniin misoome malee nama akka hin miine bulchaan godinichaa obbo Alaakaa Simbiruu kan dhugooman namoota miidhaman atattamaan rakkoo baasuufis qaama sadarkaan jiru waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu dubbata. Amma rakkoon dhufeera akka rakkoon jiru sanitti tattaafanneetiin tarkaanfii fudhachuuf deemaa jirru yeroo hundaa mariin qaamni hooggansi keenya aanaallee hojii kana keessa jira nutis hojii kana deeggaraatiin jirra hin dhaqqabamaa finneetiin yoo miidhameetiin guyyaa isaatii miti sa'aatiin qabnu hundayyuu uummata baraaruuf kan hojjetaatiin jiru. Kanaaf dhimmoonni akka naannootti murtaa'ee nu bira gaheetiin jedhu akka ga'uun achi dhaqqabsiin. Kaan mariitti jirra iddoowwan galchuu irra jiraatutti guyyaa boruus iftaanis hojiin keenya kanuma. Koreen dhaabbates kanumarra socho'aa jira waan ta'eef garasitti deemineetiin ala jira. Obbo Abaadir Abdaa Komishinara Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Oromiyaati dhimma kanarratti bilbilaan dubbifneerra. Yoomitti qaqqabuuf deemaa jirtu ammas deeggarsa siniif hin gabaasne moo jaratu amma yoomitti yoo moo dhageessanii irrattanii yoomitti bira gahuuf deemtu. Amma dhageenne wanni gabaasne nu gahee iyyuu hin jiru nu amma gabaasne nu hin geenne nu gaheedhaan osoo hin taane yaa hojii sochicha hordofaa turre waan ta'eef duras rakkoo naannoo san gahee uummanni ofii isaaniitti illee wal gargaaraatti kan turan. Ammallee ammoo haala jiruun waan miidhaa qaqqabe san akkaataa kamiin hambisuu dandeenya akkaataa kamiin baraaruu dandeenya uummanni ammoo qe'ee isaa irraa buqqa'ee mana isaa irraa bahee qabeenya isaatiin adda bahee sun akkamitti jiraachuutu irra jiraata waan jedhamu sun gaafiin dhiyaateera nyaan jiru deebiin laatamaa waan jedhuun abdii qaba. Nuu miti sadarkaa federaalaatitti illee dhugaa dubbachuudhaaf akkaataan itti barana yaadicha namni itti hubatamee deebii battalaa deebii tantamaa itti deebisuudhaaf deemaa jiru. Waan gaariidha kun ammoo waan ta'u wajjin waan namni godhe fakkaafamee waan namni itti ajjeefatamuun irra jiraatu miti. Waan rabbi geesse ammoo akkaataa uumama isaatti akkaataa miidhaa isaatti deebii laachuudha malee waan namaa godhamee waan fudhatamuun irra jiraatu naanna'ee haala jiruun rakkoolee kana uummannis nus hamma dandeenyeen deemnee waan hojjechuun irra jiraatuu fi deebisuun irra jiraatu akkaataa rakkoolee sana salphisuu dandeenyutti deemuu qabna.